Itoophiyaa Tigraayitti gargaarsi nyaataa sababa hatame jedhameef deeggarsi erga addaan citee booda yoo xiqqaate namoonni 1,400 beelaan du'uu aangawaan naannichaa beeksisan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID ji'a caamsaa keessa ture. Gargaarsa nyaataa Tigraayiif kennan akka addaan kutan kan beeksisan. Harmeen haadha ijoollee 3 hanqina dhiigaa qabdu Mabreet Haayilaay yeroo xumuraaf deeggarsa nyaataa sadaasa keessa argachuu himte. Yeroo ammaa kadhachuuf dirqamus dubbatti. Galata uummata Shiree haa ta'uutii iddoo hundaa kadhataa jiraachaa jirra. Kunoo jirra hin duune. Sadaasa darbee erga deeggarsa argannee booda hamma yoonaa homaa hin jiru. Jooraa kadhannaadhaan waan argannurraa guyyaatti al tokko nyaachaa jirra. Qorannoo naannoon Tigraay gaggeesse jedhe akka agarsiisutti namoonni 500tti siqan hanna gargaarsaa kana keessatti hirmaachuu bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaa sodaa balaa kan ta'an obbo Gabreehoot Gabreegzaabeer BBCtti himaniiru. Wiirtulee buqqaatotaa keessatti kanneen qindeessuudhaan hojjetanis ta'e aangoo mootummaarra warreen jiran hojii hannaa kanarratti hirmaataniiru taanaan mirkaneessinee adabuuf murteessineerra. Kanarraa ka'uun qorannoo taasisaa turres xumuraa jirra. Yeroo ammaa shakkamtootni 490 adda baafamaniiru. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti nama nagahee gurgurtaa sobaa qopheessuun birrii biiliyoona 30 olitti gurgurateera jedhee to'achuusaa ibse. Yakki waliin dha'uu guddaa akkasii kun akkamiin raawwate? Waa'illi koo Biraanuu Gammachuu dubbii himaa Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbiseera. Kan raawwatame waraqaa eenyummaa sobaa baasuudhaan maqaa Salamoon Muluu nama jedhamanii maqaa shaniin waraqaa eenyummaa sobaa baasaniiti. Waraqaa eenyummaa sobaa saniin immoo deebi'anii hayyama daldalaa ittiin baasanii hayyamni daldalaa immoo kaba'ee maashinariidhaati meeshaawwan adda addaa kireessuu fi gurguruudha jedha. Garuu wanni akkanatti gurguramellee kireeffamellee hin jiru. Namichi kanuma dalagaa ture jechuudha. Gahee kana waliin dhahee nagahee sobaa kana gurguraa ture jechuudha. Daldalaa dhaabbilee adda addaatti gurguraa ture jechuudha. Namni kun nagahee birrii biiliyoona 30tti gurgurate. Kun yeroo hangamii keessattidha? Maaliif fakkaate wanta kanaa kuni gara markaatoo kanatti iddoo akka biyyaatti mallaqni guddaan irratti socho'u. Guyyaa tokkotti meeqatu socho'a akka jedhamu kuni ani odeeffannoo akkasii qabu gangaba guddatu socho'a. Amma maaliif kuni nagahee barbaada namni garsee meeshaa adda addaa yoo anaafennaa jettee natti markaatootti namni siin kennu. Amma inni maal godhee meeshaa sitti gurguranii warri jumlaan bitu kuni agamiin bittee kana yoo ati jettee gaafattu amma maal godhee namoota kanarraa bitan jechuudha. Nama akkanaa kanarraa bitan jechuudha. Isarraa bitanii osoo waa tokko hin gurgurre osoo waa tokko hin jijjiirre nagahee qofa gurguree jechuudha. Kanaan sassaabee jechuudha. Birriin kun amma walitti edaalee wanti inni dalage keessaa hunda walitti edaalee birrii biiliyoona 30 ol ta'e kana jechuudha. Yakka kana keessatti namoonni biroon hirmaatan jiru. Qorannoon keessan maal agarsiisa? Warri nagahee akkasii kana bitatan eenyu faadha? Maalitti fakkaata? Warri nagahee akkanaa bitu warra karaa seeraan ala hojjetu jechuudha. Warri maa seeraan hojjetu wanni nagahee bituuf hin jiru. Wanni nagahee bituuf hin jiru nagahee seeraan maatani. Yoo sitti gurgurellee yoo sirraa bitallee nagahee argatte jechuudha. Nagaheen kennitan nagahee irraa fudhatte jechuudha. Amma warra gartee seeraan ala waa gurgurutu isarraa bita jechuudha. Isarraa kana garafayyu kana bita wanna nagahee kana bita jechuudha. Gochi waliin dha'uu akkasii kun kallattiin eenyufaa miidha jettu? Nama seeraan dalagaa jiru irratti rakkoo qaba. Amma poolisiin zuuraa isaa siriisitti qorataa jiru. Maal akka dhufu hin beekne eenyufaa isarraa kan bitanii dalagaa kan jedhu kanaa dhufa. Kaniif uummanni eeruu akka kennu gaafannee irraa hatta eeruun akka biraatitti dhufaa ture. Waan dhufuu danda'u illee dhufaa gargaaraa waan ture. Yakki wal fakkaatan akkasii yeroo baay'ee ni mudata. Poolisiin yakka isa kana ammoo akkamiin irra ga'e? Gabii warra gartee galii mootummaa Finfinnee jararraa eeruun dhufee eegasii Itoophiyaa Federaal Poolisa keenya wajjin akkasitti poolisiin keenya duuka bu'ee dhokatee ture duuka bu'ee hordofee namicha kana to'annoo jala oolchee jechuudha. Maashinii inni ittiin dalagaa turee fi nagahee isaa kana ittiin dalagaa ture achirraa walitti edaalee birriin kun kan argame jechuudha. Birriin kun birrii galii ta'e namichi kan argate jechuudha. Kanarratti kan dabarsuu danda'u maalinni karaa seeraan alaatiin hojjechuu akka hin qabnee fi namni hunduu seeratti danda'ee karaa nagaatiin guddachuun akka danda'amuu fi karaan qaxxaamura akkanaa balaa akka qabu namni kanarraa hubachuu akka qabu kana nu dabarse. Tole. Hoolaa fi re'ee qarshii 1,000 lakkaa'amuun bituun waanuma baramaa ta'eera. Korbeessi re'ee 7 lama dura gurgurame garuu birrii 98,000 baaseera. Daldalaan yaadataa Mahammad jedhamu Harargee Habroo irraa Finfinnee dhufee re'ee isaa gurgurate hamma jabbii waggaa 2 gahaa jedheera. Waa'ila koo Hirphaa Gammachuutu dubbise. Biqiltuun nagaadha. Burraayyuu burcuqqoodha nagada. Achitti warri baala shilxaanaa kun galche re'ee haala guddaa barbaadani. Korbeessa xiyyaa jira ture. Gara korbeessa jedhama amata shanan kana keessa re'een akkasii jirtu. Bakka birrii 998 irraan ta'a.
98 bite? Daadhaa birrii baay'ee. Korbeessi biyya jedhamu birrii 50 bitame. Korbeessi re'ee kanaan dura naannoo keessanitti meeqa bita ture? Haga birrii 45 ni bitama. Tole eessaa bitte akkamitti sadarkaa amma kana guddachuu danda'e? Kana guddinaan bitee ana bira ji'a torba ture waan adda addaa nyaachisee. Waan akkamii fa'aa nyaata? Nakkee fi daabbilee affeelee nyaachisee akkasitti. Waan atama maqaan isaa naa kaaftee waan nyaachiftu kana maqaan isaa midhaan irraa tolfamu waan akkamii natti himi? Daabbilee fi nakkee. Daagussaa jechuudha? Daabbilee. Gosa boqqollooti moo qamadiidha moo waan akkamiitiin? Waan akka daabbilaati. Gosuma daabbilaati. Bifti isaas yeroon ilaalu gabbataa wayiiti. Sanyii isaatu adda moo akkamii eessaa argattee sanyii isaa jalqabaa kan? Abijaa kana bira geessee deebise gatii ture bees. Gaafa 85 naafanii idin deebisee sandee guyyaa torba ture. Guyyaa torba ture sandee amma 15 jira jedhamtee guyyaa 15 turan ture akka addunyaaf namatti dhalate. Gabaa akkamitti gatii amma kana baasi? Burraayyuu bittatta. Burraayyuu geessiteetu jechaadha. Mee naannoo keessanitti kanaan dura waan gatii amma kanaatiin kan gurguran turaniiru sooranii akkanatti gabbisuun kun ni jira ture? Magaalaa beekamtu ni jira. Sangoota warra adda jira. Sangallee sangaa gurguddaa jira. Re'een haala kanaan gatii amma kanaa baasuun baratamaadha. Takkaadha deemuun. Mee qeedhaa geessi re'ee guddaa kana namni maal siin jedhaa qeettee yeroo kunuunsitu akkam ture? Kunuunsii guddaa magaalaatti dhaqamuu haalaan ajaa'iba godhamanii haalaan guddaa ture re'ee akkanaa takkaan agarrii aboo namni gurra qabate maal yoo re'een akkanaa jaanii jabbii amma qalamaa ta'eedha jabbii horii qaama qalamaa haalaan jibameedha. Re'ee kana yeroo agamii keessatti bu'aa irraa argattes nutti himee yeroo ammamiif tursiiftee akkamitti akka soortee waa nutti hime gatii isaa bu'aa irraa argatte. Kana akka nyaachifeetti daabbilee kuntaanni tokko qarshii 5,000 guyyaa dubbachuudhaan kasaaraan irra biyyoolee sirrii hin qabu. Kasaaraan irra ga'een jiru jette? Haalaan korbee garaalee nyaachifee guyyaa torbatti daabbilee 5 nyaachifee sanyii birrii bitameefi birrii irra deebise. Re'oota agamii soortaa horii soortuu biraa qabda? Baay'ina isaanii horii 50-40 naan jette? Odeessaa nutti darba qorannoon BBC Pan Afrikaa gaggeesseen dubartoonni miindaa ja'a isaanii keessaa parsantii 3 hanga 13 kan ta'u moodeesii bitachuu irratti akka baasan mirkaneesseera. Rakkoo kana kan guddaa miidhamte immoo Gaanaadha. Itti aanee kan jirtu Itoophiyaadha. Rogeessotni Afrikaa hedduu rakkoo hiyyummaa sababa laguun dhufu kana jijjiiruuf hojjechaa jiru. Ammayyuu taana dabalees nitti hima. Mana barumsaa baadiyyaa Zimbaabuwee jiru keessatti barattoonni dubaraa tokkoon isaanii moodeesii kaartona muraasa argatanii gammachuun sirbaa jiru. Hedduun isaanii garuu waggaa keessatti moodeesii amma kennameef qofa argatu. Nokuzolaa Nidwaanduwee rogeettii mirga dubartootaadha. Kutaa barnootaa shamarraniin guutanii fi kanneen isaan barbaachisuuf moodeesii hirti. Fayyaan laguu guddina diinagdee irratti dhiibbaa qaba. Keessumaa haqa diinagdee hawaasaaf. Yoo dubartoota jajjabeessuu fi hiyyummaa laguun dhufu balleessuu barbaanna ta'e sagalee hunda keenyaa walitti qabuu qabna. Lolli waliigalaa walqixxummaa koorniyaadha. Mirgi dubartootaa akka mirga namoomaatti akka ilaalamu gochuudha. Bara 2019tti Nokuzolaan mootummaan Afrikaa kibbaa ashuuraa 15% moodeesii irra ture akka haquu gochuu irratti milkoofteetti. Rogeessonni arda Afrikaa keessa jiran hiyyummaa sababa laguu dhufuu fi loogii sababa laguu wal qabatee ammayyuu jiru loluuf sochii eegalaniiru. Ibrahim Faalee Naayijeeriyaa keessa jiraata. Waa'ee qulqullina laguu irratti hubannoo dhiiroti qaban dabaluuf kutatee ka'eera. Utuu akka malee hin ta'in waa gochuun narra jira jedhee yaada. Kanaaf sochii akkanaan Afrikaa guutuu keessatti hiyyummaa laguun dhufu loluu fi balleessuu dandeenya jedheen amana. Akka tilmaama baankii addunyaatti Afrikaa keessatti shamarranii fi dubartoonni miiliyoona 500 ta'an mi'a laguu bitachuuf humna isaan qabani. Qorannoon BBC Pan Afrikaan taasise dubartoonni galii gadaanaa qaban miindaa isaanii keessaa 3 haga 13 ta'u moodeesii bitachuu irratti qofa akka baasaa jiran bira gaheera. Sababa kanaan yeroo hedduu shamarran waraqaa gaazexaa faltii saawaa fayyadamaa fi darbeeyyuu mi'a barbaadan argachuuf saalqunnamtii raawwatuuf dirqamaniiru. Wanta kanaan guddaa kan miidhamtee jirtu Gaanaadha. Sababiin isaas biyyattii keessatti dubartoonni miindaa isaanii $7 ta'e keessaa $1 mi'a qulqullina laguu ittiin of eeggatan ittiin bituuf waan baasaa jiraniifidha. Mana barumsaa sana keessatti barattoonni dubaraa kun ofitti amantaa isaanii dabaluuf an bareedduudha, an nama gaariidha jechuun
dhaadannoo isaanii dhageessisu. Nookuzoolaan garuu Afrikaa keessatti dhimma mirga shamarranii fi dubartootaa irratti waan hedduu akka hafu himti. What's stopping us?